Hello Ashama akkam jirtu fayyaa keessanii chaanalii kana subscribe gootanii hordofaa jiraachuu keessaniif hedduu galatoomaa jecha barnoota nama qabadhee jiru kan daa'imman qofa irratti bu'uureffate miti akkuma walii galaatti faayidaan talbaa maadha of eeggannoo nuti gochuu qabnu maadha akkasumas immoo specifically daa'imman biratti talbaan faayidaa akkamii qaba of eeggannoo akkamii barbaachisa kan jedhudha. Mee faayidaa talbaan daa'immaniif qabu talbaa nyaachisuun yookaan dhuksiisuun faayidaa akkamii daa'immaniif qaba jennee yoo ilaalle yoom nyaachuu qabu kan jedhu gaaffii jalqabaadha. Daa'imman nyaata dabalataa adda addaa erga sirriitti jalqabanii booda naannoo ji'a 8-9 talbaa dhuguu yookaan talbaa nyaachuu ni danda'u. Akkasumas immoo gaarummaas kan mataa isaa danda'e qaba jechuudha. Faayidaa addatti talbaan daa'immaniif qabu keessaa kanneen gurguddoon kan jalqabaa talbaan hanga pirootinii hedduu qaba. Pirootinii sirriitti waan qabuuf pirootiniin immoo ijaarsa qaamaa keessatti gahee olaanaa qaba. Keessumaa qaamni daa'immanii guddataa jira dabalaa jira waan ta'eef pirootiniin achirraa argamu egaa guddinaa fi cimina qaama daa'immaniif hedduu fayyada jechuudha. Akkasumas immoo talbaan alfaa linooleek asiid kan jedhamu kan oomeegaa 3 jedhamu oomishuuf kan gargaaru waan qabuuf ciminaa fi guddina dandeettii sammuu ijoolleef hedduu fayyada. Akkuma kanaan dura kaasee oomeegaa 3 guddina dandeettii sammuu ijoolleef baay'ee fayyada. Oomeegaan 3 kun immoo aannan harmaadhaan addatti kan keessatti argamu foon qurxummii akkasumas immoo avokaadoo waan akkasii keessatti argama. Talbaan egaa isaan keessaa tokkodha. Kanaaf oomeegaa 3 kun faayidaa guddina sammuu, dandeettii yaaduu, dandeettii yaadachuu, dandeettii sammuu daa'immanii keessatti gahee olaanaa waan qabuuf talbaa nyaachuun kanaafis ni fayyada jechuudha daa'imman biratti. Garbiraan hanga kaalsheemii hedduu waan qabuuf talbaa yoo daa'immaniif kennine jabina lafee fi jabina ilkaan daa'immaniif ni fayyada. Akkasumas immoo talbaan ayireenii ga'aa ta'e qaba. Ayireenii as keessa jiru egaa seelii dhiiga diimaa oomishuuf gargaara. Kanaaf hanqina dhiigaa yookaan hir'ina dhiigaa akka hin godhanne daa'immaniif ni gargaara jechuudha. Ayireenii hedduu waan qabuuf. Akkasumas immoo faayibarii hedduu qaba. Hanga faayibarii hedduu waan qabuuf kanneen kanaan dura gogiinsa garaa godhatanii rakkatan ijoollee akkasiif ni fayyada. Akkasumas immoo kanneen gogiinsa garaa akka hin godhanneef prevent gochuuf darbanii daa'immaniif talbaa kennuun ni fayyada jechuudha. Faayibarii gaarii waan qabuuf. Akkasumas talbaan guddina dandeettii arguu keessumattuu dandeettii ijaa daa'immanii guddataa jiru isa keessatti hedduu ni fayyada. Akkuma beekamu daa'imman yeroo dhalatan fageenya seentimeetira 20 ol hin arganii guddataa deemuudhaan naannoo waggaa 4dha kan isaan akka nama guddaa fageenya irratti arguu danda'an. Guddina kana keessatti egaa wanti talbaarraa argamu ni fayyada jechuudha guddina dandeettii arguu keessatti. Garbiraan dhibeewwan sombaa kan akka dhibee asmii, dhibee saambaa michii yookaan dhibee qorraa kan jennu akkasumas immoo dhibeewwan tokko kanneen akka dhukkubbii mataa miigireen jedhamuun dhufu hir'isuuf ni fayyada. Haa ta'u malee kan beekuu qabnu akka yaadachiisaatti jechuudha. Daa'immaniif yoo talbaa baay'ee kennine amala garaachatti akkasumas marrumaan keessatti qilleensa baay'isuu waan qabuuf amma akka deeffatanii fi akkasumas immoo marrumaan keessatti baay'ateef amma qilleensi garaa isaanii bokoksee isaan rakkisuu qilleensi baay'achuu waan akkasii jira jechuudha. Akkasumas yoo baay'isnee kennineef amala garaa kaasaa fiduu qaba. Kanaafuu hedduu kennuuf hin qabnu jechuudha. Guyyaatti daa'immaniif yoo guyyaan kennine guyyaatti siinii 2-3 caaluu hin qabu. Kanaa ol kenninaan garaa dhukkubbiitti fidaa garaa keessatti qilleensa baay'isaa akkasumas immoo garaa kaasaa fiduu danda'a jechuudha. Akka waliigalaatti immoo yoo ilaalle nama umurii kamiifuu jechuudha. Talbaan wanta lignaan jedhamuu fi wanti kun immoo amala kaanserii ittisuu waan qabuuf talbaan akkuma waliigalaatti nyaata akka namni kaanserii adda addaan godhanne gargaaran keessaa tokkodha. Akkasumas immoo qorannooleen yeroo adda addaa gaggeeffaman akka agarsiisanitti kaanserii harmaa fi kaanserii piroosteet kan dhiiraa biratti kan argamu hir'isuu keessatti gahee guddaa qaba jechuudha. Namoonni yeroodhaan talbaa nyaatan yookaan talbaa dhugan. Akkasumas immoo guyyaan talbaa fudhachuun dhiibbaa dhiigaa kan hir'isu waan ta'eef dhibeewwan adda addaa sababa ol ka'uu dhiibbaa dhiigaan yookaan sababa hypertensioniidhaan dhufan tokko kanneen akka strookii, dhibee onnee, dhibee kaleef kan kana fakkaatan ni hir'isa jechuudha. Akkasumas egaa dabalataanis talbaan nama umurii kamiifuu amala koolesteroolii qaama keessaa hir'isuu qaba. Amala sukkaara dhiiga keenya keessaa to'achuu waan qabuuf namoota sukkaara qabaniif illee dhibee sukkaaraa yookaan daayibeetii kan jedhamuuf ni gargaara. Akkasumas
garaa gogsaa constipation namoota akkasii dhibee kana qabaniifis ni fayyada. Kanneen kanaan dura godhataniif furmaata ta'a gara fuulduraattis akka hin godhanneef ni gargaara jechuudha yeroo yeroodhaan talbaa argachuun. Dabalataanis immoo furdina garmalee hir'isuuf ni gargaara. Obesiitii hir'isuuf kanneen gargaaran nyaatni isaan keessaa tokko talbaadha jechuudha. Waan dhaggeeffattaniif hedduu galatoomaa. Waa'ee talbaa ilaalchisee barnoota ni qabadhee jiru kanumadha. Turtii gaarii.